هاي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتو بكما جرتنو تنقى ربي أرقد أني سنين جدا نقان جراد الحمد لله نقاكية أمس أكما إسن يرو تكتكو تورا فيسبوكي يارتي فيديو تكتكو أرقتان بيكم سربين نافكني تقول راي جدا ومن قبو سنيف قدوف أمس قبي قبابدو تكو qophii fadheetiin dhufe jechuudha. Qophii kanatti osoo hin dabriin dura akkuma yeroo hunda viidiyoo kiyya irratti dursa akkaataa ittiin hordoftan isin agarsiisu. Arras dursa akka ittiin hordoftan isin agarsiisuuf jalqaba YouTube irraa haa eegallu jechuudha. YouTube keessatti akkamitti YouTube kiyya subscribe akkanaaf gootan isin agarsiisuuf jalqaba YouTube irra ni seentan jechuudha. YouTube channel kiyya kana akka subscribe gootan namni argitan jechuudha. Namni argin immoo akka waliif dabarsitanii subscribe gootanii deeggarsa naaf taatan isin gaafadha jechuudha. As bakka search kana irratti Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Eega bifa kanaan isiniif ba'e YouTube ni kiyya isa kana jechuudha. Eega bifa kanaan isiniif ba'e bakka profile irra ni tuqxan jechuudha. Sana booda barreeffama subscribe jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda mallattoo notification yookaan wanta gurraattii xiqqoo kanarra ni tuqxan jechuudha. Eega channel kana taate dhiistanii of booda deebi'uun akkasumas bifa of fakkaataa ta'e maqaa kiyya Jaafar Kamaal jedhu fayyadamuun Facebook keessan keessattis akkaataa itti follow gootanii hordoftan isin agarsiisuuf as naman agarreef bakka search kanarratti search godhee isin agarsiisuu jechuudha. Bakka search kanarratti amma maqaadhuma wal fakkaataa Jaafar Kamaal jettanii search gootanii jechuudha. Sana booda Facebook ni kiyya isinitti mul'atu kana jechuudha. Isarra ni tuqxan jechuudha. Nama friendii kiyyan taane qofaadhaaf kan kana yeroo hunda isiniif dabarsu. Sana booda follow jechi jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Haala kanaan save first gochuudhaan akkasumas immoo waan garagaraa na jalatti hordofuu ni dandeessu jechuudha. Follow gootanii jechuun save first gochuudhaan akka kanaan na hordofuu ni dandeessu jechuudha. Barumsi kiyya har'aatis iskiriina moobaayila keessanii irratti jechuudha. Yeroo moobaayila kan keessan qulloftan jechuudha. Qulfiisa yeroo qulloftan yeroo lock gootan jechuudha. Barreeffama garagaraa moobaayila keessan irratti daawwachuuf itti bashannanuu waan barbaadan itti barreeffatanii jechuudha. Moobaayila keessan irratti ilaaluu akka kamiin akka itti dandeessan kana yeroon jedhume fakkeenya isin agarsiisuuf jechuudha. Moobaayila kiyya yeroo inni qollofamee jiru maal akkamiin irratti barraa'ee kan jiru jechuudha. Namni baay'een keessan beektanus namni na gaafate ni jira ta'a. Kanaaf mee akkamitti akka fuula moobaayila kan keenyarra waan barbaanne barreessinee yeroo inni qulfiidhaan jiru irratti ilaaluu yookaan irratti daawwachuudhaan itti gammaduu haala kamiin akka itti dandeenyu isin agarsiisuuf fakkeenyaaf moobaayila kiyya yeroo inni qulfiitti jiru isin agarsiisuuf haala argaa jirtan kanaan jechuun fakkeenyaaf moobaayilii kiyya yeroo qulfiitti jiru as gubbaa irratti Jaafar Kamaal jedha fuula isaa irratti hidhachuu jechuudha. Bifa kanaan haala kamiin bifa kana hojjetachuu dandeessan jechuudha. As gaditti immoo maal jedheetiin barreessee jira waan hammaatte jedheen barreessee fuula moobaayila kiyya irra yeroo inni qulfiitti jiru jechuudha. Bifa kanaan fuula moobaayila kiyya irratti hidhadheetiin jira jechuudha. Bakka qulfii xiyya asirra cinaarra jirtu yoo tuqtan bakka qulfii jechuudha. Yoo tuqtanii ilaaltan isaa qulfiitti jiru waan akkas si jechuun moobaayila kan keessan irratti arguu haala kamiin akka itti dandeessan isin agarsiisuuf jalqaba seetingii keessa ni seentan jechuudha. Seetingii moobaayila keenya keessa ni seenna jechuudha. Sana booda device kanarra ni tuqna. Sana booda as gadi deemuudhaan lock screen kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda as barreeffama as personal message kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Filannoo kanarra yoo sila off ta'ee jiraate jechuudha. Off yoo inni asii ta'ee jiraate on gootan jalqaba jechuudha. Sana booda asirra ni tuqxanii achi booda edit personal information kan jedhu kanarra ni tuqxan. Sana booda asirratti waan feetan barreessitan jechuudha. Haala fakkeenyaatiif irra deebi'ee isin agarsiisuuf jechuudha. Jaafar
Kamal jedheen search godhaa achi booda save kanarra ni tuqxan jechuudha. Save gochuuf save kanarra ni tuqxanii kalarii barreeffamaa filachuudhaaf asirra ni tuqxan jechuudha. Mallattoo kanarra kalarii foddaa barreeffamaa kana jechuudha. Kan jala barreeffamaa kana jiru filachuuf asirra tuqxan jechuudha. Asirra tuqxanii waan feetan filattan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Foddaa barreeffama jala jiru jechuudha. Kalarii barreeffama jala jiru saleedaa jechuudha. Asirratti filattan. Asirratti immoo kalarii barreeffamichaa filattan jechuudha. Bifa kanaan save yoo gootan save isiniif ta'a jechuudha. Yeroo moobaayilii kan keessan qolloftan wanti isin asitti barreessitan kan isiniif mul'atu ta'a jechuudha. Barreeffama ishee gadaantu immoo argachuu barbaadan jechuudha. Isheenis asumarra tuquudhaan filannoo kanarratti tuqxan jechuudha. Isheenis jechuudha barreeffama lammaffaa fuula moobaayilii kan keessanii irratti hidhachuu yoo barbaadan jechuudha. Bifa kanaan waan hammaatte jedhee barreesseetiin qaba jechuudha. Sana booda okay kana ni gootan jechuudha. Haala kanaan yeroo moobaayilii kan keessan qolloftan fuula moobaayilii kan keessanii irra isiniif dhufuu danda'a jechuudha. Dabalataanis aappii akka kana biratti gargaarsa yookaan dabalata isiniif ta'a jedhee yaadu tokko isiniif qabadheetiin yaadde jechuudha. Aappii Tekstireepeeyatar jettu kana jechuudha. Aappii kana jechuudha isinitti mul'atti. Faayidaan aappii kana Play Store irraa maqaadhuma kanaan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti hin dheeranneef ani isin agarsiisa nan gabaabsa jechuudha. Play Store irraa buufachuu dandeessan maqaa kanaan jechuudha. Maqaa isinitti mul'atu kanaan Tekstireepeeyatar jettanii jechuudha. Faayidaa aappii kana qofaadha kan isin agarsiisu. Faayidaan aappii kana itti fayyadamni aappii kanaas salphaadha jechuudha. As gubbaa irratti jechuudha bakka kanarratti wama tokko barreessitan haay jecha jedhu haa barreessinu. As gaditti immoo haay jechi jedhu kun meeqa akka ta'u yoo barbaaddan yoo 500 haa ta'uu barbaadan 500 tuqxanii kanarra tuqxan jechuudha. Reepeeyat kan jettu kanarra tuqxan jechuudha. Sana booda haay jechi jedhu kun haala isinitti mul'atu kanaan 500 ta'eeti jechuudha. Yoo 1000 barbaaddanis 1000 gootan jechuudha. 1000 yoo barbaaddanis haala kanaan yoo reepeeyat gootan jechuudha. Haala kanaan haay jechi jedhu kun 1000 ta'eeti jira jechuudha. Jecha tokko kan baay'istuudha jechuudha aappiin kuni. Aappii baay'ee miidhagduu jechuudha. Jecha tokko yoo barreessitan salaam yoo jettanis amma feetan yookaan hangam akka baay'atu yoo feetan lakkoofsa keessanii jechuudha. Filannoo gadii irratti filannoo olii irratti waan barbaadan barreessitan jechuudha. Haala kanaan aappii kanatti fayyadamuu ni dandeessan. Play Store irraa firiidhaan buufachuu ni dandeessan. Maqaan isaas kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Maquma isaati. Viidiyoo kiyya isiniif gabaabsuuf yeroo isinitti akka hin dheeressineef Play Store irra seenee isin agarsiisuuf yeroo waan dhabeef dhiifama isin gaafachaa. Viidiyoo kanas akka share waliif gootan akkasumas immoo aappii shoota akka itti fayyadamtan kabajaan isin gaafadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.